Warri karaa mirgaatiin jirtan kun please qaamni nageenya namoota isaa namni dhaabbachuu jirtan warri dhaabbachuu jirtan gattana qabadha. Kara sagantaa teera irratti iddoo eebbatti kana kan nulakkiisa. Sagantaa keenya ni eegalla. Bittanii qabadhaa maaloo. Warri dhaabbachuu jirtan bakka qabadhaati. Deddeebiin hin danda'amu. Miira keessa seenuu hin qabnu. Akkuma obsaan as geenyetti ammas sagantaa keenya obsaan gaggeessinaa. Aduu fi qabbaneessoo jennaan gammaa obsinee keessummaa keenya qeeballee ammas sagantaa keenya bifuma saniin tartiibaan gaggeessina waan ta'eef galateemaa jecha sagantaa keenya eegalaa karaa tartiiba sagantaatti toora ni dhaga'amaa ni dhaga'amaa ni dhaga'amaa warri sharaa keessa jirtan ni dhaga'amaa barataan naamusaan dhaggeeffachuu jira. Barataan keenya naamusaan dhaggeeffachuu jira sharaa keessa please. Barattoota ni dhaga'amaa ni dhaga'amaa. Akkuma tartiiba sagantaa keenyaatiin warri keessummaa dubbisuu barbaadanis please dhiifamaa wajjin booda dubbiftan sagantaa dubbisuudhaaf booda godhadha. Amman dubbisinaa dadhabbiis qabanii sagantaas eegaluu qabna. Sagantaa eegallaan sagantaa keenya akka armaan gadii biratti tartiiba qaba. Keessummoonni iddoo ni qabatu akkuma argitan kanatti iddoon qabamee jira. Tartiibni sagantaa ni ibsama kan amma itti jiru kana jechuudha. Itti aansuudhaan sagantaan keenya eebba manguddootiin ni eegala. Kanitti aansuudhaan haasaa bariisaa gabaabaa bulchiinsa aanaa maxxannoo gochuudhaan keessummoota kabajaa keenya ni affeerani. Itti aansuudhaan faaruu barattoota manneen barnoota garaagaraa allaa ni qabna. Dhumarratti walaloo barattuu mustaqiimaadhaan walaloon ni dhiyaata. Sagantaan keenya kanuma hanganuu qabna waan ta'eef hangana obsaan nu dhaggeeffadha. Karaa sagantaa jalqabaatti dabarra sagantaan keenya Oromoon gaa yogguu waan tokko eegalu eebbaan eegala waan ta'eef akkuma saniin eebbaa manguddootiin sagantaan kabajamaan kun ni eegalama. Manguddoo gara waltajjiitti dhufeera. Sheekh Juwajit, Sheekh Aziz, Sheekh Ibrahim. Manguddoo wajjin qabala. Manguddoo ta'e qabala qabala. Shaa. Manguddoo qabala. Manguddoo eebbaa qabala qabala. Hamile. Hamile qabala manguddoo. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد دران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربين قويا راتي النقاية ilma bareedaa kana nu keeysaa baase
ilma warraa ilma gandaa bira dabarsee ilma biyyaa rabbiin taasise kana rabbi umrii barakaa qabdu rabbi nu waa kennuuf akka gaaritti amiin jaatu du'aayii tana rabbiin umrii barakaa qabdu rabbi nu waa kennuuf umrii barakaa qabdu rabbi nu waa kennuuf onnee leenca rabbi haa taasisu onnee leenca rabbi haa taasisu rabbiin sadarkaa tanaan biyya tana gahee ilaa bara dhibbatti rabbi nu waa oofu ilma keenya rabbiin umrii barakaa qabdu rabbi nu waa kennuuf dhala dhala isaa juba rabbiin akkana nu waa taasisu umrii isaa qabeenya isaatii fi qabeenya inni qabu qabeenya biyyaa isaa fi qabeenya kana keessa rabbiin wajjisaan haa tursiisu ilma biyyaatii qabeenya keenya zaattummaan isaatu qabeenya keenya rabbiin umrii barakaa qabdu rabbi nu haa tursiisu umrii barakaa qabdu rabbi nu haa kennuuf rabbi nu keessatti haa tursiisu haadha abbaa isaa wajjin rabbi haa tursiisu akka rabbiin nu tursiisu subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh मैं जो लें दे जो तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आका बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं वल्ला गई फन्ने वक्त तक वल्ला गई फन्ने बिस्मिल्लाह रब्बिन अर्रान नुगए रब्बिन गुया गम्मचू मनान नुगए गुया खाना खाते हुए रब्बिन वातासिस ओब्बोले जगेन्या नुगए से जिरार्रा ओब्बोले जगेन्या मुराद अब्बासानी ओखाओ यादता जुनैदीन नुगए से जिरार्रा रब्बिन वारे रे जोले सा रब्बिन निदंदया आलमिया रतो को रब्बिन वागो अदुनिया दानिस रब्बिन निदंदया जिरूसा उम्मी सा रब्बिन वालाफु आखिर दानिस रब्बिन निदंदया फिरदौसी रब्बिन वातासिस केसो सा कुसुबसा फिरदौसी रब्बिन वातासिस दुलचा गोदनर के बाज रब्बिन वारे रे आप दिखे जमात मेरा भी करते उम्री नुआने रे शेष मोदर वन हूं तरफ उम्री नुआने रे वर्रा अजीत तंग खसा करता तो बड़े चुगला पातन हूं तरफ भी करते उम्री ते तरफ भी सिनारे रे आकाश गाय ओबले जगह जगह ना खिखर बिन कुरान ती से रबी जाती ओबले तो आमीन जतनी खिखर बिन कुरान ती से रबी जाती वल्लाही अंत वन जा वहां तक को बात कही सुमानता mana barusa kan yaadata secondary school khajani rabbin wago lagay sa mun lagay yaadata elementary school secondary school khajani rabbin wago lagay sa mun lagay rabbin na lagay biak subhan rabbik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ega abe kam buya na buya gammachu buya jaita buya namutu te ka duguda ila gammata jirwante buya ranta na kana gammachu salalam rabbuna hagono kasi biyata ji biyana ya rabbi hagono maguddo ga e bedura na gihane galti biyata ji biyana ya rabbi hagono ta to kun ma rabbi hagono to walla ga tawajjali ya rabbi hagono buura misooma ha obboleessi keenya obbo yaadataa jireetti arranuuf asaasa saara baqaa'u dhufe kana bakka rabbi nu haa ga'u isallee rabbi ol nu haa fuudhu kana egaa isin kana hunda rabbi isin haa gammachiisu keessummoota keenya kan godina harargee irraa dhufan kana bulchaa godinaa dabalatee keessummoota waliin dhufan hundaa'u imala dheeraa kana laffaanii warra dhufan kana laffaatti isaanii rabbiin waan isaan dhufaniif tanaan galmaa rabbi nu haa ga'u tanaan rabbi nu haa gammachiisu akkasitti warra waan kanatti ol rabbi nu haa godhu warra bu'aa irraa buufatu rabbi nu haa godhu kan keessatti ilmaan barsiisu rabbi nu haa godhu kanaaf galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh manguddoo keenya sheekonii keenya baay'ee galateeffannaa hamilee yukundaafi iddoo isaaniitti nu deebisa hamileedhaan iddoo isaaniitti nu deebisa manguddoo keenya manguddoo hamileedhaan iddootti nu deebisa itti aansuudhaan sagantaan keenya itti fufuudha. Egaa akkuma galamaan jenne guyyaan kun guyyaa addaati.
ilma biyyaa sooressa kabajamaa yaadataa Junayd maqaan isaa hiikaa isaatii olitti maqaa isaatii olitti abbaa miskiinaa abbaa biyyaa yaadataan nama guddaadha. Isa kanaatu as jira. Mee hamilee yaadataa Junayd yaadataa biyyaa yaadataa miskiinaati. Utubaa biyyaati jennaan gabaabumatti utubaa biyyaa hamilee kennaafi anaanuuf hiree itti aansuudhaan sagantaan keenya inni lammaffaan bulchiinsa aanaa Baddannoo obbo Abrahaam Biyyee haasoo bariisaa gabaabaa gochuudhaan keessummoota kabajaa keenya afeeranii karaa sitti isin dabarsaa. Hamilee gabaabaa bulchaa keenya hamilee shaa. Kabajamoo bulchaa bulchiinsa godina Harargee Bahaa fi miseensa koree giddugaleessa paartii badhaadhinaa Aadde Miskii Mahammad, kabajamoo Maskaram Dabbabaa itti gaafatamtuu hooggantuu galii Oromiyaa, kabajamoo Jamaal itti gaafatamaa waldaa hojii gamtaa Oromiyaa, kabajamoo fi kabajamtuu bakka buutuu uummata aanaa Baddannoo Aadde Biiftuu Hassan Jiroo, kabajamtoota jaalatamtoota kabajamtoota gara laafeessa abbaa hiyyeessaa sooressa yaadataa Junayd, kabajamoo koree qindeessaa godina Harargee Bahaa fi koree qindeessaa aanaa Baddannoo, kabajamtoota hooggansa godinaa fi aanaa keenyaa, kabajamtoota abbootii amantaa, abbootii gadaa, manguddoo biyyaa fi hawaasa aanaa keenyaa qeerroo fi qarree hundi keessan ana haa dhufuun isinin ja'a baga nagaan dhuftan isinin ja'a. Guyyaan har'aa kun wanni adda isa seena qabeessa kan taasisu guyyaan abbaan qabeenyaa keenya hegeree biyyaa ijaaruudhaaf dhaloota dorgomaa ta'ee fi oomishuuf miliyoona 30 oliin mana barnoota ijaaruuf dhagaa bu'uuraa itti kaaye waan ta'eef isa irraa kana adda godha. Inni lammaffaadha. Guyyaa abbaan qabeenyaa kun qarshii miliyoona 3 oliin harka qalleeyyii aanaa keenya abbaa warraa 1,000 ol tola ooltummaadhaan quuqama uummataa fi qabu itti agarsiisee fi abbootii qabeenyaa birootiif fakkeenya ta'uu isaa seenaa hojjete waan ta'eef hawaasni aanaa Baddannoo hundi baga gammaddan baga gammanneen isinin ja'a. Abbaan qabeenyaa kun hojii eebbifamaa Rabbiin birattis sawaaba qabuu fi nama birattis maqaa gaarii maatii isaa birattis boqonnaa sammuu itti argatan waan hojjetaniif maqaa biyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa Baddannootiin galatoomfachuun barbaada. Galatooma. Asumaan haasawaa gabaabaa ergaa kana akka nuuf dabarsan kabajamoo bulchaa bulchiinsa godina Harargee Bahaa Aadde Miskii Mahammad asumaan naasimadhaa asumaaniin afeera. Ramadan Karim jenne kabajamoo Maskaram Dabbabaa sadarkaa itti aantu pirezidaantii fi itti gaafatamtuu galii naannoo Oromiyaa, kabajamoo obbo Jamaal itti gaafatamaa waldaa hojii gamtaa naannoo Oromiyaa, kabajamoo jaalatamoo nama ulfaataa sooressa Junayd akkasumas galee isaa wajjin dhuftu artistoota hundumaa kabajamoo jaalatamoo Ibrahim bulchaa bulchiinsa Baddannoo, kabajamoo obbo Abdii itti gaafatamaa
paartii badhaadhinaa kabajamtoota abbootii amantaa manguddoo akkanumatti dargaggeessa aanaa Baddannoo asitti argamtan hundaa fi kabajamoo obbo Qamal Yuusuf baga nagayaan dhuftan aanaa dhufu guyyaa kabajamaa ulfaataa kan wa'aakuu keenyaan gammachuun adda geeffame maqaa bulchiinsa godina Harargee Baatiin isa deebi'ee isinii kaasuu barbaada. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa waa malee miti kamiin jedhu. Aanaa Baddannoo jechuun aanaa goota gurguddaa ulfaataa seenaa dalagu qabdi. Akkasumas ijoolleen isaan keessaa baate warra biyya jaalatu, warra saba isaa jaalatu, warra lammii isaa jaalatu qabdu waan ta'eef namni akkanaa isin keessaa ba'uun isaa gammachuu guddaadha. Waan ta'eef sooreessa Junaydii yaadataa Junaydii isa deebi'ee maqaa keessanii fi maqaa keenyaan akka dubara to'attanii barbaada. Dhugaa jechuun sooressa yaadataa Junaydii ilma sabaa, ilma biyyaa, goota caalu, goota seenaa dalagu, abbaa hiyyeessaa, abbaa beekumsaa, abbaa nama hundaa waan ta'eef sadarkaa naannoo Oromiyaatii fi silaayis sadarkaa godina naannoo Oromiyaatii jireenya isaatii wajjin asitti argamnee dhagaa bu'uuraa kaa'uu keenya nuuf gammachuu fi dhiibbaa guddaa qaba jedhee sanii yaada saniin hima. Kanaaf sooressa yaadataa Junaydii biyya kanaaf saba kanaaf maal godhe osoo hin ta'in akka lammiitti akka sabaatti akka abbaa qabeenyaatti biyya kanaaf maaliin godhe jedhee qaama of gaafatu qaama dhaloo hunda saba kanaaf yoo rakkatan rakkoo baasu bu'uuraalee misoomaa yoo barbaachisu hojjetee agarsiisu waan ta'eef abbaan qabeenyaa kan akkanaa kun iddoo hundatti babal'atee biyyi kun maannaa godhe osoo hin ta'in biyya kanaaf maaliin godhe nama jedhuu fi akkanii guyyaa ifaati waan ta'eef maqaa fi hojjetu garaa fi hojjetu sabaaf hojjeta ummata isaatiif hojjeta biyya isaatiif hojjeta waan ta'eef namni akkanaa guree haa oolu umri dheettoo haa fannuu fi fayyaanee haa fannuu kan jedhu asumaanuu kaasuu barbaada. Inni guddaan wanni inni karoorfatee dhufe kun hiikoo guddaa qaba. Hiikoo guddaa qaba. Akka sabaa kanatti, akka sabaatti, akka biyyaatti, akka lammiitti kan nu barbaachisu barnootaa fi teekinooloojii fayyadamnee biyya kana doofummaa fi wazaalummaa keessaa baasudha. Kanaaf mana barnootaa sadarkaa lammaffaaniin jaala jedhee karoorfatee sadarkaa kanatti guyyaa gabaabaa kanatti dhagaa bu'uuraa kaa'uun barattoota keenya daanuu kan cimsuu fi kan jajjabeessu barsiisota keenya onnee kan itti oolu akka ta'e isiniif kaasaa. Aanaan Baddannoo barnootaan fakkeenyummaa guddaa qabdi. Fakkeenyummaa guddaa qabdi. Akka godina Harargee Bahaatti qabxii olaanaa fisuudhaan mana barnoota bu'uuraa boruu takkaammoo mana barnoota bu'uuraa mana barnoota bultii addaa seenuudhaan akka Oromiyaatti akka godina Harargee Bahaatti fakkeenyummaa guddaa qabdan waan ta'eef carraa kana argattanii yoo ammaas cimtanii barattan akka Afrikaatti akka addunyaatti akka biyyaatti saba keessan dambii keessan biyya kana waamsistan waan ta'eef carraa kanatti fayyadamnee hunda keessan osoo hin qusatiin yeroo keessan osoo hin qusatiin abbaa qabeenyaa cinaa dhaabbattanii hojii kana akka milkeessitan irra deebi'ee adaraa koo isinii dhaamuu barbaadu. Inni guddaan akka godina Harargee Bahaatti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti mana sabni kun baratee yoo barnootaan cehuu baate hiyyummaa seenaa godhuu dandeenyu bilisummaa ammaa arganne ittisuu dandeenyu jechuudhaan kana hatiiki qabatee mana barnootaa bultii addaa
ifaa ooluun bu'uura boonuu ijaaruudhaan agarsiisaa jira. Baruufi barsiisuun itti jalqabamee afaan torbaa ol baratanii akka Afrikaatti fakkeenyummaa guddaa bu'aa guddaan jijjiiramni guddaan dhufaa jira waan ta'eef abbootiin qabeenyaa Sooles yaadataa jireenya fakkeenya ta'anii saba isaaniitiif uummata isaaniitiif lammii isaaniitiif iddoo jiranitti barnoota gubbaatti investii godhuu qabanii kanaaf nama kana irraa muuxannoo fudhadhaa qooddadhaa biyya kanaaf gumaachaa beekumsa keessanii fi qabeenya keessan mootummaa cinaa dhaabbadhaa kan jedhu waamicha dabarsaa aan akka hojii galaatti barsiisaa aanaa baddannootii fi uummata aanaa baddannootii fi barattoota aanaa baddannoo baay'ee kan hin dinqisiifadhuu fi onnee kanatti tolanii fi yeroo hunda dorgomaa ta'uu keessaniif carraa kanaan galatoomaa ulfaadhaa kana caalaa hojjettanii maqaa biyya keessanii akka jijjiirtan abdiin qaba waan ta'eef naafulaa horaa jechuu barbaada. Ija deebee Sooles yaadataa Junaydii baay'ee galatoomii ulfaadhu bakka baasetti daran si haa dabalu umri dheetu barahaa soommanni ramadaanaa qabu saaggadhu nama akka keeti immoo nu baay'isii bakka hundatti kan jedhu isinii dhaamaa gaafa boodana deentee ati abbaa sabaati jaanii si moggaasan gaafa ta'e afaan qalootii fi umbannaa dhuftee immoo Sooles yaadataa Junaydii jennee si moggaaf si cimsine waan ta'eef iddoo deemtu hundatti maqaa gaarii abaqaalachaa jirta waan ta'eef biittituummaan naa godhi takkaa jetteen gaafani biyya kanaaf maaliin godhu saba kanaaf maaliin godhu dirqama kiyya akkamittiin ba'a jettee nama haakani guyyaa himmaamu ifaatu ta'uu keetiif yeroo hunda uummanni keetiis mootummaan naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsi godina Harargee baatis siin boonna waan ta'eef waan ati jalqabde kan akka fiinda baasu shakkiin qabnu nutis qaamaan dhufnee kan hordofnuu fi kan to'annuu fi asharaa keenya kan keenyu akka ta'e siidhaamaa galatoomaa ulfaadhaa tiimiin isaatis kan jedhu kaasa. Itti aansuudhaan kabajamtuu jaalatamtuu sadarkaa itti aantu pirezidaantiitti Sooles yaadataa Junaydii fi tiimii isaaniitti irraa hafuun qabu aanaa baddannoo kan ammaan duraas dhufee mana barnootaa bultii addaa miliyoona 32 oliin kan hojjetame eebbisee ittiin jira kanaas wajjin dhagaa bu'uura haa jettee hojii qabdu hunda dhistee nu jidduutti argamti waan ta'eef carraa kanaan dhaamsa gabaabaa akka nu dabarsitu afeeraa naasimadhaa. Assalamualaikum. Ramadan Karim. Akkam jirtan? Kabajamoo Aadde Miski Muhammad bulchaa godina Harargee Bahaa. Kabajamoo Aadde Biftuu bakka buutuu uummata aanaa baddannoo. Kabajamoo Sheekh Ibrahim bakka bu'aa caffee aanaa baddannoo gaara mul'ataa. Kabajamoo abbaa qabeenyaa yaadataa Junaydii. Kabajamoo obbo Qamar weellisaa keenya. Kabajamtoota miiltowwan isaanii duraan dursee maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin iddoo kanatti wal arguu keenyaaf akka nagaan dhuftan jechuun barbaada. Mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa fayyadamummaa uummata isaa mirkaneessuudhaaf hojii misoomaa bifa garaagaraatiin karoorsee hojjechaa dhufeera ammas itti jira. Keessattuu cabiinsa barnoota keessatti nu qunname dursanii akeekuudhaan gama barnootaatiin bu'uura irraa kaasnee akka nu qunname hiikuu qabna.
Hojiin misoomaa akka naannoo keenyaatti karoorfaman baay'een isaanii akkaataa kamiin bu'aatti jijjiiramuu danda'an jedhee mootummaan karoora kaa'ateen tokko humna ummataatiin tajaajila lammummaa, lammaffaa badhaadhina maatiitiin, sadaffaa baajata mootummaatiin jedhee qabatee keessaa bara kan karoora xiiqii kanaan dura osoo hojjechuu dandeenyu hin hojjetin hafne osoo qabnu akka hin qabneetti ilaalamne jedhamee kan itti galame milkaa'inoonni gurguddaan argamaa jiru. Isinis carraa kanaan humna qabdaniin diinagdee qabdaniin karoora mootummaan qabate kana keessatti hirmaannee hawaasa keenya cinaa hin dhaabbanne jettanii akkaataa kanaan yaaddanii hojii kana hojjechuudhaaf hirmaachuu keessaniif mootummaan keenya galata guddaa isinii qaba. Hawaasni naannoo kanaatis carraa argate kanaan mana barumsaa asitti ijaaramuudhaaf jedhu kan haalaan kunuunsee hojiin isaa jalqabamee hamma xumuramutti waliin dhaabatee milkaa'ina isaa keessatti qooda isaa akka ba'u carraa kanaanis hubachiisuun barbaada. Barattoonni manneen barnootaa akkasumas dareen dabalataanis barsiisaan hawaasni naannoo qulqullina barnootaa milkeessuudhaaf hojii hojjetu keessatti isinis qooda keessan akka baatan carraa argattan kanatti fayyadamtanii dhalataa biyya kana ijaaruudhaaf egeree biyya kanaatiif qaramee ba'u akka taatan carraa kanaan itti yaadachiisuun barbaada. Biyyi teenya wal utubnee waliin dhaabbannee yoo hojjenne waan dhabne hin qabnu, waan dadhabnes hin qabnu. Waa hunda qabna, dachiin teenya irrishii waa hunda qaba, jallishii waa hunda qaba, nama qabna, qabeenya lakkaa'amee hunda qabna. Wanti nu hafe ifaajuu qofa, hojjechuu qofa, hojjennee bu'aatti hiikuu qofa. Kanaaf iyyuu carraa arganne ofii keenyas biyya keenyas jijjiiruudhaaf wanta nurraa eegamu haa baanu. Anjeeru ergaa kootiin asitti argamee isin gidduutti carraa kanaan dubbisuu danda'u kootiin gammachuun natti dhaga'ame daangaan qabu. Isinillee carraa misoomaa kana argachuu keessaniin baga gammaddan jechuun barbaada. Yeroo nafe yeroo gaarii nuuf haa ta'u. Abbaan qabeenyaa keenya bakka argamte hundatti lalisii bal'adhu, hawaasa keetiin mul'adhu. Carraa kanaan siin jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaataa. Keessummoota kabajaa keenya hariiraan galantoonni deemsa. Ililmee itti aansuudhaan sagantaan itti aanu nama jaalatamaa nama qaalii sooressa abbaa biyyaa obbo Yaadataa Junaydii bakka bu'aa isaatiin haasawaa keessatti taasifamaa hordofaa Zakariyaa Garoodhaan itti dhufeera. Hordofaa obbo Hordofaa dargaggoo ga'e lamaa dhufaa. Kabajamtoota manguddoota biyyaa kabajamoo abbootii keenya abbootii amantaa kabajamtuu adde Maskaram Dabbabaa sadarkaa pirezidaantii hooggantuu biiroo galii Oromiyaa
kabajamoo bulchaa godina Harargee Bahaatii fi koree giddugala paartii badhaadhinaa adde Miskii Mahammad, kabajamtoota keessummoota, kabajamtoota jiraattotaa fi barsiisota barattoota. Simannaa ho'aa nuuf gootaniif galatoomaa jechaa ilmi keessan sooressi addunyaa yaadataan kaka'umsa isaatiin magaalaa keessatti guddate, keessatti barate, keessatti mana barumsaa umurii dheertuu qabu barattoota kumaatamaan oomishee addunyaaf dhiyeessaa jiru kana haala inni irra jiru hubatee sosochiilee obboleeyyan keenya godhan hordofee ka'umsa mataa isaatiin baajet guutuu cufee yeroo gabaabduu keessatti mana barumsaa kana ijaaree xumuree qeebachiisuudhaaf qophii ta'uu isin hubachiisaa. Asumaan qaamotiin cufti deeggarsa isinirraa barbaachisan akka gootan kabajaan isin gaafanna. dargaggoota bakka walataa hamiidillahu Ittoon Sudaan artistoota keenya qaqqaalii artist Amar Yusufii fi artist Elmoo Alii fi Amar Rasmada Hawlee Amar Yusuf namni televiziyoonaan malee fakkaan artiin tiiviidhaan malee Elmoo takkaan turre barattoonni keenya Elmoo Alii hangafoota afaan kallee Hawlee taasisaa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bukan berbunga cemara, segala gara-gara sana. Bukan berbunga cemara. Tunggu kan sikit. Jireenya keenya daa'imman dhalatanii guddatan iddootti harkatan obboleessi keenya yaadataa Juneedii kana qofaa miti waa hedduu hojjete immoo baddannoo gaara mul'ataa dabbaalitti biyyatti dhalatatti dhufee namni barumsaa daa'ima irraa jalqabee haga gabatee galmaan ga'anitti bira dhaabbatee ijaaruudhaaf qophaa'uu isaatiif dhugaa dubbachuudhaaf akkatti sabboonaa ilma sabaa ilma biyyaa ilma Afrikaa jechuu hin dandeenya. Baga nuti laatee tanarraa olii akkasumatti waa hedduu dhagaawwanni ba'e himameen dhummu galatoomni siin jennaan kan barate tabbabaa namni gartee baratee biqilgee biyyaa fi uummataa fi akkuma amma yaadataa Juneedii godhe kanatti isinis fuuldura boroo jiraatanii kanumaa fi qabee waan kana godhaa jira. Daa'imni keenyaaf ijoolleen keenya waan barumsee jirtan jabaadhaa yookiin hojjetu yookiin barattu isa sun egaa kana pireesidentii dabarsa. Obboleessa biyya Elmoo Alii jaalatamaa fi hangama kana fayyadu. Pireesidentii dabarsa dabeessa. Arrobi nafoo maal nafsi kinaafaa gaarii ni nafoo dhaloonni kanaaf silaate dararraa ta'e jireetti ni nafoo. Haran, sagale. Ayo sagale sudah. Thank you.
isin halkanii deessanii dubbistanii asii keessan arra keessan maali? Aladdanootiisii, Adedariisii, Oromiyaatiisii, addunyaa maraa ta'ee jira yaadatan. Beekuma argaa jira. Eebbatukkoota kan qabaanillee sheekaa miti. Eebbasirraa hojii jettan. Yaadataa biyya akka xiqqaa yaadatta guddaa yaadatta duratti dhiirinsi haa yaadatu. Aboo amin jaafa. Aboo yaadataa biyya akka bakka qaawaa hunda qoyi bitattu biyya isaa rifatutti haadhaa rifatutti abbaa rifatutti rabbiin khayrii fi nagaa keessatti si haa yaadatu. Waan hojjettu keessatti illee ammallee dabalee barbaasi haa qabdu. Wanti lama moo sadii maal jennan bas naa hojii jettaka. Yaadata. Obboleetti yoo jiru dura waan gargaarii dubbatanii galii akkanumaan isin jaabanii isinitti argamne soonaa gafannan dhiigana beetiyaa biyyaa baadiyyaa biyya baay'ee yanga baay'ee boosistu bodde biyyaa turu biyyaa Adayu nageessa jira yaa jalatantu biyya gootota yookiin boontu biyya hidheera yaa Oromiyaa fakkii jannata aanaan tokkee yaadataa kee baddettoo jira. Fit. Baay'ee gombata hadiisota keenya hamilee kennaafi ijaarsiidhaan dhagaa bu'uuraa sagantaa dhagaa bu'uuraa kaa'uutti jirra. Sagantaa dhagaa bu'uuraa kaa'uutti yeroo ta'e keessummaa keenya kara dhagaa bu'uuraa kaa'uutti gaggeessina. Ni fagaata jira. Dan tokko sosoinaa itti himas. Sagantaan itti Akan durani bagada. Sagantaan itu dulu. Harapan. Harapan nanti sana. Harapan. Ban. Oh, harapan. Di sana kan. Acing kan acing. Boleh. Asli kan ya Pak, acing kan ya. Ada orang itu ada acing kan. Syahidin. Ini juga wanita begini aku pakai batang. Ada kan sih gak mau? Walingga. Kita ke kawin saya. Lincah. Ega deh. Maka aja, Mak.
Ada bersih, apa ada bersih kah? Adero, adero, dah Ya dia tak. Lesu. Bakal lah bakal boy. Etenya. Murabbiya furus lam ya वो होता है जो होता Sudah sudah Honda Keproaktif आइए Honda Kemda Honda kan akan dugakan Bulcha Bulchi Sagulian ke maha Ate Biski Garawata Kiti Amira Honda kan akan dugakan Garawata Kiti Amira Shah Ate Biski बस जायचो ए चिनादा का फटा अच्छी चिनादा बडू लीवी करते हो Kopo ya ada Junaidi Honda Keproaktif Honda karena Bulcha Bulchi Sagulian ke maha Ya ada Amile Suara setengah apa kemana Bira dapat. Akan kau bira dapat. Wala. Amile. ada dah kasih ori kamera Ilben. Sudah Honda lammaffaa gurguratan Bulcha Bulchiinsa guddina argamaa Ate Biski Shah Amile Injaan Sudan kabajamtu Doktor kabajang Ilili Birra kabajamtu alam Loren Ali Birra Doktor kabajang Ali Birra artis orang lagi anda mungkin Ilili Birra Amile very good Amile Awo ori kamera ngoro siga Begiga saya ikat foto yang bantu produk
Home original ki ang bola sini rai na rai. Original ki apa am? Ini di sini jam tu. Acida beri. Ini bicara tu pada ni. Kita kasih raga. Asal agak di sana semua ada kita. Mana agak di? Acil tu. ठीक है बाजू आ बता आप ऐसे में बने ओए और वहां दे देबियो خارجا jirta kun ji'a ramadaanaa sababeeffachuun harka qalleeyyiidhaaf yaadatan kan gargaarsa godhe Nazir namsati nama dhalaati nama dhalaati daa'ima Sampul rasa. Nama apa ini tu? isaan kun immoo haadholee teenya warra gargaarsa fudhachuu deemu Kuma tokko irra taa'e. Abbaa warraa kuma waan kana gahuu ni dandeenyee jira. Fuula duraaf immoo abbootii qabeenyaa akka keenyaatiif hiriyoota isaa gabayyaalaa jiranis dabalatee deeggarsa guddaa furanii kan dhufan abdii qabna. Abbaan gaheen waan kana qopheesse. Abbaan gaheedhaan waan kana qopheesse sooressa keenya yaadataa jireenyichi qabeenya isaatiin dhagaa mana barumsaa dhagaa bu'uuraa kaayanii baay'ata qarshii miliyoona 30 miliyoonii mana barumsaa ijaaruudhaaf akkasumas hawaasaaf deeggarsa kana fidanii dhufanii jiru. Magaalaa ta'uu
qophii kana fakkaatu qopheessanii deeggarsa kanas uummata yatiima warra haadhaa fi abbaa hin qabne warra ilmoo hin qabne nama isaan tajaajilu hin qabne walitti qabanii akka aanaatti adda addaarraa nama filanii nama uummata akka bulchiinsa aanaa qopheessee uummata kanaas qindeessee jira. Nutis deeggarsa kana qarshii miliyoona 3 waliin itti baasnee fennee akka isaan bira ga'uunee jira. Bulchiinsa aanaatti seetti barateeffamee galatoomudha. Abba. Salah. Ayo. Salah, harga khaysan, please, harga khaysan. Do, bro, do terus situ. Aku mampu ni makanya. Let's see, asing, hoki lalu.